Nagaan Rabbii guddaa isiniif haa ta'u jechuun eegalla. Sagantaa kiyyaa irraatiin galaana imimmaanii asoosama gabaa kan ta'e qabadhee dhufeera. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan immoo dhaamsa keenya. Yerootti sana yoo yaadadhu ammas deebi'ee bakkattii fi qilleensatti dhandhamuun jaalladha. Duumessa jiidhaa wal makaa fi dachee magariisaa biyyattii keessa osoo waliin teenyu hiriyaa kiyya tokko waalettii isaa keessaa suuraa shamarree tokko natti agarsiisa. Anis yoon ilaalu suuraa mucayyoo kanaa yeroo tokkotti onnee kiyya keessa seenuu eegale. Hiriyaa kiyya faanas osuma haasofnu yaadaan deemuun eegale. Hiriyaan kiyyas yaadaan baduu koo narratti baree maal taate naan jedhee na gaafate. Anis hafuura dheeraa ergan baafadhee booda homaayyuu hin taaneem jedheen deebisee fi innis narratti baree akka qoosaatti bilbila ishee siif kennu naan jedhe. Anis amanuu hin dandeenyen ture. Ni sobdamoo jedheen osoo afaanii hin fixin bilbila ishee baasee naaf kenne. Mucayyottiinis torbanuma sana keessaa gara mana isaanii dhufuu akka deemtus natti hime. Anis keessi kiyyaa dhahannaa onnee ishee dabaluu jalqabde. Bilbila mucayyottii ergan fudhee yaadaan ishee bira oolee bula. Yoomin ijaan argaan gaaffii sammuu koo guyyaa guyyaan na gaafatu ture. Torbema sana keessa ture guyyaan guyyaa jimaataati. Mucayyottiin firoomaaf gara mana hiriyaa kiyyaa sana dhufuu akka barbaaddu bilbilaan hiriyaa kiyyatti dhaammatti. Hiriyaan kiyya kunis hiriyaa baay'ee wal jaallannu waan ta'eef waliin itti deemnee akka ishee finnu na gaafate. Anis amanuu hin dandeenyen ture. Guyyaa jimaataa sunis ga'ee sa'aatiin beellamaas ga'ee qilleensi jiidhaa fi hawwataan sunis amala isaa jalqabe.Anii fi hiriyaan koo kunis adeemsa keenya eegallee mucayyoo kana deemnee fiduudhaaf karaa dheeraa erga deemnee boodas bokkaan yaadannoo karaa irratti nutti roobu eegale. Isaayyuu bakka manni namaa hin jirre bosona guddaa keessatti lafa itti dhiyeessinu waan hin qabneef muka baala gurguddaa bal'aa qabu tokko jalatti finnee baqannee bokkaanis roobuu ittuma fufe. Akka yaadne ta'uu baatus roobni akka nurraa xiqqaachuu ta'ee sa'aatii waan nutti deemeef mucayyottii deemuuf deemsa keenya eegallee ta'us bilbilli neetworkiin bakka nuti bokkaa itti dhiyeessine waan hin turreef mucayyottiin bilbilaan argachuu hin dandeenye. Osoma deemnu sa'aatii tokkoof walakkaa geenye. Mana mucattii kanarratti deemsi nu hafuu yoo jiraate daqiiqaa 20 kan hin caalle ture. Amma bakka neetworkiin bilbilaa jirutti baaneerra. Hiriyaa keenyas bilbila mucayyottii kanaa gaafa yaallu bilbilichas ni waama. Eessa akka isheen jirtus ni gaafate. Mucayyottiinis mana warra hiriyaa kiyyaatti dhiyaachuuf akka jettu hiriyaa kiyya kanatti himti. Amanuun nu rakkise. Eessaan akka isheen nu bira dabarfatte hiriyaa kiyyaaf gaafii ta'e. Karaa kam akka isheen baates gaafateeni. Isheenis karaa biraadha kan baate, nutis karaa biraadha kan deemne. Karaan mana warra isheetti keessuu karaa lama durayyuu daandii guddaa fi daandii xiqqaa qaba ture. Nutis erga kana hunda mirkaneeffannee booda adeemsa keenya karaa isheen irra deebitee sanarra deemnee dhaqqabuuf yaalle. Ta'us isheen fagaatteetti. Jarjaraan re'ee hin horu jedhu Oromoon gaafa mammaaku. Anis mucayyottii ijaan arguudhaaf hawwii guddaan eegaa waanan tureef osoon ijaan guyyaa sana hin argin aduun natti dhiite. Hiriyaa kiyya sanatti nagaadhaan madheen mana maatii kiyyaatti gale. Galus hirriba maaltu jira? Karaan ittiin ijuma kootiin mucayyottii arguun yaadaa bu'ee baha. Akkuma isaatti lafti bariitee ani fi hiriyaan kiyyaa tasumayyuu guyyaatti osoo waliin argin hin oollu ture duraayyuu. Sanbatnis ga'ee guyyattiinis akkuma amala keenyaa hiriyaa kiyya kanaan wal arguuf mana keenya dhufeetu na yaamee hiriyaa kiyya kana waliin sanbata waaree booda bakka amala keenyaa lafattii gaaddisaa fi dachee magariisaa jiidhaa sana deemuuf waliif galle.
Hiriyaan kiyyas mucayyootii qabatee na bira dhufee nagaanis wal gaafannee maqaa kiyyas itti himee Caaltuu naan jettee. Caaltuun akkuma maqaa ishee caaltuudha. Amma hin ta'in malee yeroo saniif akka kiyyatti addunyaa kanarraa isheen waan hundaan caaltuudha anaaf. Caaltuun gaafan argu bareedinni ishee keessumattuu yeroo isheen kofaltuu dhokni maddii ishee akka waan uumaan bira dhaabbatee babbareechee ishee faana jirutti natti mul'ata. Anis suuraan ishee anas keessi kiyyaa akkuman suuraa ishee irraa argetti waan na amansiiseef jaalalli keessa kiyyaa parsantii isaa ol kaafate. Gidduudhaan waan amanuun na rakkise tokko na gahee sagalee hiriyaa kiyyaa ani bakka biraan deemee dhufaa isin asuma taa'aa taphadhaa nuun jedhe. Onneen kiyyaa dhahannaa ishee dachaadhaan dabalte. Caaltuun keessa kiyya seenteetti. Sodaadhaaf eenyu walitti haasa'u? Ija keessaa wal ilaalaa walitti haasofna. Fuula isheerraa jaalalatu mul'ata. Eenyu gaafii sin jaaladhe jedhu haa kaasuun gaafii kan biraa nutti uume. Osoon gaafii sin jaalladhaa jedhu ittiin kaasin yoon irraa adda ba'ee waan hirribattiin sun nagootuu waanan beekuuf dursuun filadhe. Caaltuu koo hiriyaa qabdaa jedheen gaafadhe. Isheenis deebistee hiriyaa akkam naan jette. Hiriyaa jaalalaa qabdaa kan jedhu immoo gaafii koo lammaffaa ta'e. Isheenis ani umuriin koo waggaa 14 naan jette. Jaalalaaf hin geenye naan jechuu isheeti natti fakkaata. Boodarras jaalallee qaban ture. Garuu immoo haalli isaa fi amalli isaa waan naa hin taaneef adda baanee jirraa naan jette. Anis amala isheen jibbitu sanaa baruu waanan barbaadeef amala akkamii qaba jedheen gaafadhe. Isheenis ni xuuxaa, ni qaamaa, ni dhugaa kanumaaf hin dhiisee naan jette. Anis keessa kootti ulaagaalee isheen jettu kanaa guutuu koo baruuf malee seenaa hiriyaa ishee duraanii qorachuuf miti ture kan gaafadhe. Kanas ergan mirkaneeffadhee booda ija dhiibeen gaafii koo jaalalaa dhiyeessuu fi isheenis tole rakkoo hin qabu naan jette. Anis keessa kiyyatti sagalee dheeraa baafachuun gammachuu koo dirree magariisaa keessaa yoon ol jedhee sa'aatii ilaaluu yeroon galgala keessaa sa'aatii 12 walakkaa ta'ee jira. Waa'een hiriyaa kiyyaa sanas erga aduun galgalooftee natti dhaga'amte. Silayyuu inni beekaa walitti nu dhiisee deeme. Takka turee ani suuqiin deemee nuun jedhee waan suuqiidhaa muraasa bitee dhufes kanneen akka burtukaanaa, karameellaa, buskutiillee nuu fidee. Caaltuunis karameellaa ishee fudhattee osoo ofii hin nyaannee dursa afaan kiyya keessaa na buustee. Amanuun dadhabee. Abjuus natti ta'ee harka isheen harka kiyya qabattee karaa galuuf deemnu ilaalchaa adeemu eegalle. Karaan mana hiriyaa kiyyaa dhaqamu sun mana keenya biraa darbamee ture. Mana maatii kiyyaa biraa yeroon ga'us sa'aatiin osoo galgalooftee 1:00 taateetti. Osoon akka garaa kootii osoo akka jaalalaatii otuman gaafa sana fudhee mana maatii kootii galee natti dhaga'amu ture. Egaa maal godhure? Karaa fi alagaatu gargar nama baasa jedha Oromoo. Nutis kam guyyaa sanaatiif nagaa walitti dhaammannee gargar gallee. Anis keessa kiyyatti jechoota jaalala ishee yaadaan dhaggeeffachaa bareedina ishee isa akka muuziqaa kiiloleetti dhaggeeffachaan hirriba koo guyyaa lamaanii walitti dabalee bakka tokkotti fudhachuun eegalee. Ganama isaas lafti bu'aari'uu isaa qofan arge. Eessa akkan bule yaadachuu hin dandeenye. Wanti kun hundumtuu anaaf gaafiidha. Keessi kiyya gammachuudhaan akkuma muka firii ija isaa fi baala magariisaan guutamee fuulli kiyya furdatee gammadee mul'ata. Kun hunduu
diiviin naa ba'ee yookaan tombolaan naaf ba'ee miti. Caaltuun gaafii jaalalaa koof tole jechuu isheetu na boqachiise. Dilbanni ga'ee harmeen koo yoo na yaamtu qofa yaadadha. Ciree akkan hin nyaanne baree ciree maaliin nyaadha. Ani jaalala caaltuutiin manca'eera, quufeera. Harmee ofii jalaa hin callisaniif malee osoon ciree sanas nyaachuu dhiisee caaltuu wajjin oolee bulee natti tola ture. Sa'aatiin ganama keessaa yeroo ta'u hiriyaan kiyyaa naaf bilbilee caaltuunis geggeessuu akka qabnu natti hime. Anis yaadni kiyyaa isheerraa waan jiruuf sagalee gammachuudhaan tolen jedhe. Achii boodas caaltuu waliin wal arganni wajjin taphachuun rakkinaa fi dhiphina koo hundaa na dagachiisa. Gaafa ishee wajjin wal arguu addunyaa jannataa jedhamtu keessattiin of argaa. Ta'us garuu amma caaltuun gara mana warra isheetti galuudhaaf qajeeltee jirti. Anis jaalala isheerraa na qabee onnee kiyya waanan nyaachaa jiruuf adeemsa lafa dheeraa sana adeemee mana warra isheetiin ga'uun fedhii koo ta'e. Anis yaadni kiyyaa isheerra waan jiruuf sagalee gammachuudhaan tolen jedhe. Caaltuu waliin wal arguun wajjin taphachuun rakkinaa fi dhiphina koo hunda na dagachiisa. Gaafan ishee waliin wal arguu addunyaa jannataa jedhamtu keessattiin of argaa. Ta'us garuu amma caaltuun gara mana warra isheetti galuudhaaf qajeeltee jirti. Anis jaalala isheerraa na qabee onnee kiyyaa waan na nyaachaa jiruuf adeemsa lafa dheeraa sanaa adeemee mana warra isheetiin ga'uun fedhii koo ta'e. Bosona magariisaa abaaboowwan garaagaraa daawwachaa sagalee ishee simbirroo garaagaraa dhaggeeffachaa akkasumas bishaan lagaa guddaa hursaa isaa dhaggeeffachaa osoo nuti wal hin quufin caaltuun mana warra ishee biraan geenye. Nagaas walitti dhaammannee bilbilas wal jijjiirree jaalala cimsuuf waliif dhaamne. Adeemsa sa'aatii tokkoof walakkaa sanaa hiriyaa kiyya wajjin deemnee ishees erga geggeessinee booda ofirraa deebinee galle. Egaan kabajamtoota hordoftoota KTM Bitop sagantaa keenyaarraa kan hangammaa ture. Kutaa lammaffaa asoosama kanaatiin haga walitti deebinutti yaada keessan koomantii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Chaanela keenyas subscribe, share, like gochuudhaan nu gargaaraa isiniin jenna. Nagaa nuuf ta'a.